السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا ورموتي متيون تنا متيو هنا دماشو مكان كين سجل الفود فريدة جول ليساتي خاتي فود ياو قارمولة تاتي ستيرم قولا قانترات مكان ساين تعالى آدمي قولا قانترات زرا أكم جيسي ولرك درك سخنان عبد الرو بلال ميديا رتوني بيخان عبد الرو بلال دلالي إساء درك سخن إساتي هاي غاورموتي ياكو مگر تنخون ويسين توني ورخم بولشاتي غستيتي تسنو ليدا أكرم توقتي من خيرا نغافتي دولني نجرى من خيرا جنة قتي وخيرات اللي تولي قال لي أنا في بام من خياتيس ولي قال لي أكسي كنا لا ولي قال لي إنما جدنا رد ولي جاي فيني أران تنايسين توني وياخد أشاني أرجعنا بيردو بتاخد أشان براو خطة جوال جلاهين كاسن نجال عايسين كاسن إسي جلاهين كاسني على اتباع سادا نونجان على موتهم مكنا دا نونجان سنيجلتي ورمو شير قد ربي نسنك أبي والبران قادا وري مجاسا نسبيخو إسيتا نسبيخو انتلتي تخونو باتي ساقالي في قجاق رنجرتي أرى الالتي ورود الالتي خيسا جرتي شير قد ربي صدادا والبران قا نوتي قرتي حاجة نمني غرغار توكو يوني غرغار رجني نمنو كون خواق أبو إرتي غرغار تمالي إسي كان جرتو تانا الالتي توادي دواسي خيسا نيبيتا نما ميكا دو مجرا تلاو خاتي ogeettiin qarshuu meeqaan nama dhalcheetti akkas wanni dhalaa barbaachisu dhalaa kaani beeytan oromootiya saniifuu sheer godhaadhaa waliin gaadhaa miciyyoota akkanarraa fuudhanii itti dubbadhaadhaa namni isa sanis beeytanii caalaadha itti jaarsi kee caalaa aadam jaarsiisiidha wal biraan gahaadhaa sheer godhaadhaa narraa furmaata itti godhaadhaa nisninja maaleennaan akka nam tokkotti akka nama gartee mana kireeffatee jirtee jiraatu deemuu takkatti na bira fidan ulfeessanii biyyarraa fidanii ulfeessanii biyya ormaa keessatti gatan hedduu nama gaddisiisa. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu obboloota kooyi ani nagaa kootii galata waaqayyoo isiniin jecha egaa warroonni chaanaala kiyyaaf mooraa taatanii sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'aa warra ta'aa jirtanis galatoomaa ulfaadhaa isin jedha. Egaa hordoftoota kooyee akkuma viidiyoo jalqabaa irratti dhageessanitti obboleettii keenya kookaa akkuma nama kamiyyuu nan dalagadheettee karaa bahaaratiin kaatee gaafa dhuftee jettu ijoolleen achii biyyarraa fidanii ijoolleen dhiiraa lama jechuudha. Ijoollee dhiiraa lama itti taphatanii ulfeessanii biyya ormaa keessatti gatanii jechuudha. Dhugaa hedduu takka nama gaddisiisa tokko baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf maaliif gocha akkanaa namarratti gaafa hojjetanii biyya ormaa keessatti isaanii nama gatanii hedduu takka namatti dhaga'ama jechuudha. Miciyyoon kun akkuma agartanii ulfishii guddatee jira. Itti irratti taphatanii biyyarraa fidanii irratti taphatanii waa hunda godhanii dhaabbatanii booda immoo urfatti ishee gatanii jechuudha. Ani dhugaa dubbachuu fi walirraa barachaa deemtu waan akkanaa kanarraa barachaa deemtanii kaayyoo baaniif karoora baaniif beekuu qabdan shamarranis ta'e dhiiras ta'e dhugaa waaqa. Ana kaayyoo baaniif karoora baaniif waan baaniif beekuu qabu. Shamarran ta'e dhiira ta'e kaayyoo beekuu qabda. Warri dhiiras kan biyyaa ba'e hojjetatee maatii ofii jijjiiree ofii isaati of jijjiirudha malee bahee raa'atee shamara takka biyya ormaatti fuudhuuf himati. Shamara takka biyya ormaatti ulfeessanii gatuuf himati. Dhugaa waaqayyo jechuudha maaliif waan akkanaa gaafa hojjetanillee cubbuu illee nama qabaa. Maaliif haadha manaa ta'ee wajjiniin jiraachaa hin jirani garuu shamara irratti immoo cubbuu akkanaa soo hojjetanii hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Kuni kaayyoo dhabuudha. Hundi isaayyuu walumaa galatti warri waan akkanaa hojjettan hundi keessaniyyuu jechuudha biyya ormaa keessatti kaayyoo keessaniif karoora keessan dhabuudha. Sammuu gahaa dhabuudha. Maaliif namni sammuu gahaa qabu waan akkanaa biyya ormaa keessatti hin dalagu. Maaliif kan baheef isaa miti kan bahaniif dhiirri dhabamee shamarri dhabameeti miti namni hunduu kan biyyaa bahu dalagaadhaaf jireenya ofii jijjiiruudhaaf yeroo humna qaban kanatti tattaafatanii yeroo kaan immoo taa'uudhaaf isinii galte. Kanaaf wanta akkanaa kun hojjechuun cubbuu dhalleedha
kaayyoo dhabuudhaanidha jechuudha. Karoora dhabuu. Bakka gaafa biyyaa baate wanta baate sanillee irraanfachuudha. Dagachuudha. Kaayyoo dagachuu jechuun bakka isu dagachuudha. Isarraan kan dhufe shamarrillee dhiirrillee dagata gaafa biyya ba'u rakkatee qotiyyoo itti gurguranii lafatti gurguranii waan qaban itti fixanii kaanii hoo biyya kana ergatanii nuti shamarraniitis warri dhiiratis wanna baanee sanii wallaalu wanna keessa dabarru san jechuudha. Ilmi namaa silaa bakka geesse gaafa beektu bakka kaate yaadachuu qabda. Eessaa hin dhufee as ga'e? Eessaa hin dhufee? Bakka miin dhufee? Maal keessan darbe jettee chaalenjii dabarsite isaan beekuu qabdaa jechuudha. Chaalenjii dabarsite waa hunduma caala chaalenjii dabarsite jechuudha. Beekuu qabda. Maaliif gaafa isa beette wayitti ba'uu qabu. Beette wayitti baatayu jechuudha. Namni chaalenjii hedduu keessa darbee gaafa chaalenjicha san irraanfate namni sun nama hin jedhamu dhugaa rabbi. Maaliif ijoolleen keenya yeroo baay'ee waan akkanaa kanarratti duubatti hafu jechuudha. Sababii isaas gaafa biyyaa bahanii eeyyen rakkatanii dhiphatanii waan baay'ee ta'anii makaraa beeqassi qaayee beeqadhaan kuun lubbuu fi dhabee bahaararraa kuun immoo waan qabu itti gurguree karaa seeratiin akkasitti bahee gaafa biyya kana gahee xashii kana qabatu akkuma xashii kana xuulbul jedha jechuudha. Bakka sammuun namaa akkas ta'a jechuudha. Maaliif silaa ilmi namaa osoo kan yaadu ta'e kan sirriitti yaadee kan jireenya ofiitiif yaadu ta'e waan akkanaa shamarrarrattis hin hojjetaniif dhiirris waan akkanaa hojjetu shamarris waan akkanaa hojjetu jechuudha. Maaliif kaayyoo keessa darban wanta keessa darban kan duraan dabarsan isa yaadachuu qabu. Chaalenjii duraan dabarsan yaadachuu qabu. Isaan garuu harduma waa hundumti bakka nuu dabartee biyya ormaa keessatti akkanaa wal fuunaa wal akkas goona daa'ima godhanna maalidha jedhanii taa'if kan wal wallaalchisuu jechuudha. Kun ta'uun qabu obboloota koo. Bakka ciniinadhu hojjedhu. Yoo heerumni si barbaachise waggaa 2-3 hojjedhu deemi gali biyya keetti seera heerumaatii keetirra. Yoo fuudha si barbaachise waggaa 2-3 hojjedhu deemti galti fuudhi maatii keetirratti. Kan asii fuutee galtee hin kaa hidhadhee qilleensarraan maalii godhadhee. Anaa ajaa'ibdan dhugaa waaqayyo. Kanaaf ijoolleen akkasitti cubbuu shamarratti hojjettanii waaqayyo isin haa kaffalu. Kanaaf immoo shamarran keenya of eeggadhaa. Kaayyoo baatanii beekaa, karoora baatanii beekaa. Hundumti sitti kolfee fi yookiin hiriyaa kiyya yookiin abbaa manaa kiyya se'in. Namni hundi sitti kolfeef abbaa manaa keetii miti. Namni hundi si wajjin haasa'eef abbaa manaa keetii miti. Kanaaf warqiin wanti calaqqisu hundi warqii miti. Okay? Kanaaf dhiirri hundi si jalajaneefis si wajjin haasa'eefis abbaa manaa keetii miti. Dhiirris abbaa manaa kee tokkuma. Warqiinis wanta calaqqisu keessa warqiin isa tokko. Okay? Hundumti warqii miti. Kanaaf akkasii jechuudha abbaan manaallee. Kanaaf isin nama isiniitiif jalajane hundi abbuma manaa kootii yookiin immoo nama wajjin waan biraa hojjettis abbaa manaa koo jettanii walitti madaxxanii waan biraa hojjettanii waan biraa keessa seentanii booda rakkina keessa galtu jechuudha shamarran keenya. Kanarraa of qottobaa. Waaqayyo isin haa eegu. Obboleettii koo waaqayyo nagaa si haa eegu. Waan biraa waan jedhu qabu kaa waan nan dubbadhu qabu nama galeef hin gala waan kanarraa waan xiqqoo hin baratee yaada. Sammuu keessan bal'isaa yaada. Dhugaa waaqayyo jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Keessattuu biyya ofii osoo ta'e illee rakkoon qabu biyya ormaa keessatti immoo. Innaa akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa yoo viidiyoon kun isinitti tole laayik sheerii naa gochuun dagatinaa. Isin jaaladha isin kabajaa. Sabskiraayib isin naa gochuun dagatinaa. Baay'ee hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti.